Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota chaanaala keenyaa walitti deebinee jirra. Har'a mata duree waa'ee pediatric Glasgow Coma Scale jedhamu waliin ilaalla. Glasgow Coma Scale jechuun assessment of consciousness in children keessatti daa'imman ijoollee keessatti consciousness jechuun daa'imni tokko person's mind and thoughtin yoon if beekuu fi beekuu dhabuu isaa jechuun a condition of being conscious, the normal state of being awake and able to understand what is happening around you. Waan naannoo taajiru beekuu yookaan beekuu dhabuu sadarkaa levelii sanarra jiraachuu level of consciousness isaa kan itti beeknu kana waliin ilaallaa jechuudha. Irraa eye opening jechuun inni dura yeroon jalqabaa kan ilaallu eye opening daa'imni kun ijanii bana taa'ii responsii nuti stimulantii nuti nama sana daa'ima sanaaf goonuun yookaan yeroonii fi sagalee teenya dhagee ija banatamoo yeroonii fi namni tuqee ija harkaan suuta tuqee ija banatamoo yookaan yeroonii fi stimulantii jabaa itti stimulantii akka peenii itti dhagahamte godhamoo kajuu waliin ilaallaa tokko afraffaan inni jalqabaa jechuudha. Yoonii fi daa'imni sun spontaneously ijji isaa openii ta'e jechuudha. Ijji sun normaali akkumatti jabanatee kan jiru yoo ta'e spontaneously jedhama. Afurraa pointii afur keenyaafi jechuudha. Afur keenyaafi to speech responses to speech eye opening responses to speech yoo ta'e yeroonii fi speech dubbiin dubbannu yookaan yoonii fi maqaa yaamnu ta'e yookaan fi nama dubbatu dhageellee ta'u nuti dubbatu yoo dhageellee kan ija banatu ta'e sadi kanninaaf jechuudha. Namni kun yeroo taan ija cufateellee ta'u jiraachuu mala yoonii fi speech teenya dubbii dhagee yoonii fi dubbiidhaaf responsii ija banate sadi kanninaaf jechuudha. Lammaffaa kabiraa immoo to painii jechuudha. Yeroonii fi dubbattu yoo dubbannees kan ija banachuu hidee yeroonii fi painii jechuun yoonii fi qunxuunne fa'aa fakkeenyaaf yoonii fi san irratti ija banate lama kanninaaf jechuudha. Yooniif immoo qunxuunnus dubbannus ijaan bananne ta'e no responsii jennee responsiin qabu ijaan banatu jechuudha. Qabxii tokko kanninaaf jechuudha. Inni itti aanu verbal responsiidha jechuudha. Sagalee jechuun afaaniin kan inni dubbatu jechuudha. Smiles, cues or interacts jechuun namni dubbataa jechuudha. Smile dubbii ni dubbata. Yooniif sirriitti kan dubbii adda baatu kan namaaf adda baatu kan dubbatu ta'e shan kanninaaf jechuudha. Yooniif immoo cries but consolable yoo ta'e namni daa'imni kun ni bu'aa yoon gara adda mummuraa kaniif bu'uu malee dubbii adda baasee kan hin dubbanne yooniif ta'e afur kanninaaf jechuudha. Inni itti aanu persistent inappropriate crying. Inappropriate jechuun boo'icha akkasitti waliin dhaabee osoo hin taane baay'ee gad bu'aa ta'e jechuudha. Baay'ee sagaleen isaatu hedduu baay'ee hin dhagahamne yookaan kan gad bu'aa takka xiqqishoo boo'ee kan dhaabbatu fa'aa akkasiisan yoo ta'e sadi kanninaaf jechuudha. Kan biraa grants or educated kajaamu to make a short or low sound yoonii fi sagalee baay'ee gabbu'aa ta'e yoonii fi yoo dhaga'u ta'e sagalee gabaabaa fi gabbu'aa low sound yoo kanii fi dhageessisu ta'e lama kanninaaf jechuudha. Yoonii fi responsii takka illee jechuudha. Waa takka afaaniin dubbachuu kan dubbanne ta'e no responsii takka kanninaaf jechuudha. Inni biraa immoo verbal responsiin kun kan malaalle kun infantii keessatti jechuudha. Infantii daa'imman keessatti jechuudha. Infantii jechuudha. Kun infantiidhaaf infantii jechuun beektan jedhee yaada. Child in the first period of life is egaa neonatii booda kan jiru yeroo jiru jechuudha. Hanqa ji'a 12tti. Verbal responsiin kan biraa older childrenidha. Ijoollee olderii taateef yoonii fi oriented jechuun yoonii fi daa'imman sun oriented jechuun waan gaaffii namni gaafate fa'aadhaaf deebisaa sirrii deebisaa fa'aa deebisuu danda'u ta'e waan ati gaafatteef oriented for example if the child is in the hospital when we ask the place
person and time if it is oriented to that eessa akka jirru eessa jirraa fa'aa itti yoonni fi hospitaala jirraa si qasiin hospitaala jirraa yookaan ani eenyu fa'aa itti gaafattee yoonni fi yuunifoormii yookaan gaawonii ogeessa fayyaa uffattee yeroo jirtu yoonni fi qasaniin mana hakimaa akka jirtu yoonni fi adda beektu ta'e oriented jedhama jechuudha. Inni shan kan hinaaf jechuudha yoo namni yoo kana hundee namni sun oriented ta'e adda baasuu danda'a. Confused speech ammoo ni dubbata confused jechuudha adda namaan baan yoonni fi ta'e afur kan hinaaf jechuudha. Inappropriate word jechoota baay'ee inappropriate ta'e yoonni fi kan nuti immoo sadii kan hinaaf jechuudha. Incomprehensible sound yoo ta'e soundii baay'ee walitti laaqamee jiru jechuudha. Incompress ka ta'e jechuudha. Yoo soundii sin kanne lama kan hinaaf yoonni fi response takka illee verbal response takka illee dubbachuu baate takka kan hinaaf jechuudha. Inni biraa motor response dha. Motor response ja'a qaba. Obese command or spontaneous movement namni sochii godhuu kan if danda'u yoo ta'e commandii ajaja guutuu jechuudha. Harka keessa sochoosi gamana akkana ittiin sochii sana akka commandii keessa san ijoonni fi guutuu danda'u ta'e ja'a kan ta'e fi localizes pain iddoo tokkorraa yoonni fi qabaatu ta'e yookaan dhukkubbiin kan itti dhagahamu ta'e shanii jechuudha. Withdraws from pain dhukkubbii irraa yoonni fi immoo dhukkubbii sanirraa ka withdraw haa ta'u yoo ta'e yookaan dhukkubbii sanirraa return haa ta'u yoonni fi ta'e afur kan hinaaf jechuudha. Abnormal flexion jechuun abnormal flexion fedhii malee jechuudha. Flexion akka qaamni kun hogganii fi akka diriirsu abnormal yoonni fi haa ta'u ta'e sadii kan hinaaf jechuudha. Extension lama kan hinaaf no response immoo tokko kan hinaaf jechuudha. Interpretation of waliigala 15 jechuudha. 15 irraa jechuudha. Waliigala Glasgow Coma Scale kun hanga 15tti gireediin isaa 13 irraa hanga 15 yoo ta'e mild injury dha jennaani. Yoonni fi 9 irraa hanga 12tti moderate injury dha jennaani. Yoonni fi less than or equal to 8 yoo ta'e severe injury yookaan coma dha jechuudha. Inni kun coma jechuun no response to eye opening either opening vocal response or motor response kana hundaafuu response takka illee nuun kennu jechuudha. Okay. Asumarratti waa'een Glasgow Coma Scale kana fakkaata. Sagantaa yeroo itti aanu mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaadha. Nu daawwattanii nu waliin turuu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Chaanaalii keenya subscribe, like, share godhuudhaan yaada fi komentii qabdan nuuf kaa'uun dagatinaadha. Yeroo gaarii qabaadha.